Afenyo brinko Waaqayyo damale Baqa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kutaa sadaffaa waa'ee kadhannaa. Kadhannaan keenya maaliif nu dhaga'amuu didee kan jedhudha. Keessumaa rakkoon namoota baay'ee kadhannaan isaanii dhagahamuu dhabuufiin isaanii rakkoo baay'ee keessa isaan galcheera, yaaddoo guddaa keessas isaan galcheera. Haa ta'u malee garuu kadhannaa keenya Waaqayyoon maaliif dhaga'uu dide? Iyya keenya Waaqayyoon maaliif hin laalu? Isa jedhu mee waliitiin haa ilaallu. Egaa namoonni baay'een yommuu kadhannaan isaanii turummoo maal ta'u? Abdii kutuun jira, lubbuu of baasuun jira, qoricha dhuguun jira, of fannisuun jira, yaada garaa garaatiin obsa dhabiinsaatiin tarkaanfii of irratti fudhachuu danda'u namoonni baay'een. Haa ta'u malee garuu kadhannaan keenya maaliif nu dhaga'amuu dide? Dhuguma Waaqayyo gara jabeessa ta'eetu laata? Dhuguma Waaqayyoon kadhannaa keenya tuffateetu laata? Moo maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 22 gubbaa irratti waan kadhattanii hin beektanii jedha. Kadhannaan keenya akka nuuf dhaga'amuuf waan kadhannu sana maaliif akka kadhannu beekuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Kadhannoonni Waaqayyoon hin dhageenyee fi kadhannoonni Waaqayyoon dhaga'u jira. Kana gaafa jennu kadhannaa kadhannu hundumaa yaada qalbii keenya, yaada keenyaatiin dura waan nuti haasofnu, waan nuti yaadnu Waaqayyoon ni beeka. Haa ta'u malee garuu maaliif Waaqayyoon kadhannaa keenya nu dhaga'uu dide jennee gaafa ilaallu, mee asirratti amma kadhannaa kadhatamuu hin qabne, kadhannaan Waaqayyoon hin barbaanne waan jiraatuuf, waan jiruuf Waaqayyoon kadhannaa akkasii kana hin fudhatu. Waaqayyoon kadhannaa qajeelummaa qabu, kadhannaa isa sirrii ta'e, kadhannaa isa ilma namaatiif barbaachisu qofa Waaqayyo dhaga'a. Wangeelaa qulqullicha Maatewos boqonnaa 20 irratti maal jedha? 22 irratti gaafa laallu, kanaaf Yesuus Kiristoosis deebisee waan kadhattanii hin beektanii, xoofoo ani dhuguufi jiru sana dhuguudhaaf ani immoo cuuphaan cuuphamu sana cuuphicha cuuphamuu dandeessu jedhe. Isaanis hin dandeenya jedhanii jedha. Mee yaada kana bal'inaatiin ilaaluun barbaachisaadha. Wangeelaa qulqullicha Maatewos boqonnaa 20-22 kaasnee gaafa ilaallu maal jechuu yaadeetu kan jedhume walumaatiin ilaaluun dirqama ta'a. Yeroo sana haati ijoollee Zawdiyoos ijoollee ishii waliitiin sagaduun gaariidha, kabajuunis gaariidha. Waa tokko kadhachaa gara isaatti dhiyaattee jedha. Innis maal barbaadda ittiin jedhe. Gooftaan keenya qorichi keenya. Haati ijoollee Zawdiyoos sagadaa gara isaatti dhiyaatte. Maal barbaaddeetu laata? Gooftaan keenyas maal feete, maal barbaade ittiin jedhe. Isheenis immoo kunoo ijoollee koo kana lamman, isa tokko karaa mirgaa, isa tokko karaa bitaa, teessoo kabaja mootummaa kee irra akka isaan taa'an naaf ajajiin. Baay'ee kadhannaa nama dhibudha.
kabaja kee mirgaaf bitaa kee ati mootii dha'u. Atoo mootii waan taateedhaaf mirga kee ilma koo tokko karaa mirga kee tokko karaa bitaa naaf kaa'i jettee kadhatte. Kadhannaa akkasii kana Waaqayyoon hin barbaanne. Inni kan dhufe kabaja ilma namaa isa fooniif miti. Ilma namaa kabajuuf miti Waaqayyoon. Kan inni gara biyya lafaa dhufe. Gaafa ilaallu niitiin kun kabaja biyya lafaatiif, aangoo biyya lafaatiif, mootummaa biyya lafaatiif ijoollee ishiitiif dhiphatte niitiin kun. Isa tokko karaa mirgaa, tokko immoo karaa bitaa giraazmaashinaa qanyaashmaash kan jedhaman isa bitaa mirgaatiin naaf muudii ittiin jetteen. Egaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maal jedhe jennee gaafa ilaallu waan kadhattu iyyuu hin beektu ittiin jedhe. Maatiiwwan Waaqayyoo waan kadhannu beeknaa? Namni baay'een waan kadhatu beeka laata? Gara mana qulqullummaatti dhiyaannee kadhannaa kadhannu beeknaa laata? Maal kadhachaa jirra gara mana qulqullummaatti dhiyaannee? Namoonni maal kadhatu gara mana qulqullummaatti dhiyaatanii? Isa jedhu beekuudhaaf kadhannaa akkasii kana Waaqayyoon hin dhaga'u. Kadhannaa akkasii kana Waaqayyoon hin barbaadu. Kanaan booda maal jedheeni? Waan kadhattan hin beektanii ani cuuphaan dhuguuf jedhu cuuphaan cuuphamu kan cuuphamuu danda'u eenyudha? Ni dandeessuu jedheen. Isaanis maal jedhanii dandeenyaa jedhani. Innis deebisee cuwwaa koo xoofoo koo ni dhugdu, bitaa koos mirga koos taa'u garuu abbaa kootii alatti kan isaaniif qophaa'een alatti malee anarraa kan kennamu miti jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yaada kana dubbateeraa jedha. Mirga abbaa koo taa'u warra filame, warra kennameef, warra carroomeen alatti taa'uu kan danda'u hin jiru. Isaanis immoo warra amantaadhaan qajeelanii, warra amantaatiin hojii gaarii hojjetanii jiraataniif akka ta'e hubatee jira. Inni biraan wangeela qulqullicha Maatewos 21:22 irrattis akkas jedha. Amantanii kadhannaa isin kadhattan hundumaa ni argattu jedha. Inni lammaffaan kadhannaan Waaqayyoo hin dhageenye kadhannaa amantiidhaan Waaqayyoof hin dhiyaannedha. Kadhannaa Waaqayyoon hin dhageenye kadhannaa amantiidhaan Waaqayyoof hin dhiyaannedha. Kadhannaa akkasii Waaqayyoon hin fudhatu. Amantiin kan hin taane hundumtu duwwaadha. Amantii malee kadhannaan kadhannu hundumtiyyuu faayidaa hin qabu jechaadha. Amantanii waan kadhattan hundumaa kadhata keessan ni fudhattu ni simattu. Amnaachuun batsaloota hin bittilamminuutin. Amantanii kadhannaatiin kan kadhattan hundumaa ni argattu jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ni dubbata jechaadha. Inni biraan Maarqos 10:38 gubbaa irratti ammas seenaadhuma kana nuuf hidhaa waan kadhattan hin beektanii. Inni biraan wangeela Yohaannis 14:13 gubbaa irratti ani gara abbaa nan deema. Abbaan immoo waa'ee ilma isaatiif akka kabajamuuf maqaa kootiin kan kadhattan hundumaa inni isiniif raawwata. Inni isiniif taasisaa jedha. Kadhannaan Waaqayyoon hin dhageenye kamidha? Kabaja biyya lafaa, ulfina biyya lafaaf kadhannu, duroomina biyya lafaa qofaaf kadhannu, ulfinaaf qofaa, of tulummaaf qofaa kadhannu Waaqayyoon kadhannaa kana hin dhaga'u. Hin dhaga'u gaafa jedhamu gurra isaatiin miti, hin fudhatu, hojiirran oolchu. Inni kan barbaadu akkuma kutaa lammaffaa irratti ilaalle sana waa'ee ofii amantaadhaan amananii kisoominaatiin gara Waaqayyootti dhiyaatanii fi
dhiyeessan qofa Waaqayyoon kadhannaa akkasii kana barbaada malee kabaja aangoo biyya lafaa Waaqayyo hin barbaadu. Isaaf homaa miti. Qabeenyi biyya lafaa, ogummaan biyya lafaa isaaf kantuudha. Kanaafidha qulqullichi Yaakoob macaafa ogummaa irratti hunduu kantuu kan hin fayyanne samiin lafnis kantuu hunduu ni darba jedhee kan dubbateef kanaafidha waan ta'eedhaaf. Kabira wangeela Yohaannis boqonnaa 14:13 irratti kan kadhattan hundumaa isiniif raawwadha. Isa qajeelaa ta'ee fi isa gaarii ta'e hundumaa isiniifanii taasisa. Yohaannis 16:23 irratti yeroo sana guyyaa sanas isaan ta'u keessaa tokkollee hin kadhattanii dhugaan isiniin jedhaa. Abbaan maqaa kootiin kan kadhattan hundumaa isinii kenna. Maqaa eenyuutiin? Maqaa Waaqayyootiin. Maqaa uumaa keenyaatiin. Maqaa Iyyasuus Kiristoositiin kadhachuu kanuma jirudha. Kana gaafa jennu yemmuu kadhannaa araarsummaan qulqullootaa nu hin barbaachisu. Yaa Waaqayyo, ergamaa Mikaa'elii, Gabri'eelii, haadha kee qulqulleetti Dubroo Maaramii, qulqulloota, raajota, wareegamtootaaf jedhiiti badii koos, yakka koos, cubbuu koos dhiifama naa godhii gaafa jennu Waaqayyoon hin dhiisu jechuu miti. Kan kennus, kan fudhatus, kan eebbisus, kan jabeessus, kan cimsus Waaqayyo qofaa waan ta'eedhaaf. Kadhannaan Waaqayyo hin fudhanne inni biraan badii namaa yaadu, du'a namaa barbaachuu, salphina namaa barbaachuu. Namoonni tokko gaafa kadhatanii otoon umuriin jiru dhuma namicha kanaa na agarsiisi namoonni jedhan jiru. Otoo lubbuun koo jiru waa'ee namicha kanaa na agarsiistu taanaan ati Waaqa miti. Inda'u yaa Maarami nama kana ati otoon umuriidhaan jiru waa'ee isaa na agarsiisuu baannaan yaa Waaqayyo ati waa'ee dhuma namicha kanaatu na agarsiisuu baannaan ati inda'u Waaqayyo miti kan jedhan jiru. Bakka waaqummaa isaayyuu amma shaaru yookiin immoo amma dhiisu. Ati jetteef waaqummaan isaa irraatiin hanqatu. Ati jettees waaqummaa isaa irra wanti hir'atu tokkollee hin jiru. Inni Waaqadha. Kaleessas Waaqa, dheengaddas Waaqa. Garuu salphina namaa kadhachaa, badii namaa kadhachaa, caba namaa kadhachaa Waaqayyo kadhannaa keessi hin fudhatu kanan kadhatiin. Du'a namaa warri kadhattan Waaqayyoon kadhannaa keessan isiniin kadhatu. Cabiin